Nagaan hunda keessaniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii seenessu yeroo darbee keessatti Bijigaanii magaalaa Ambootii ka'ee gara Adaamaa deemuu Adaamaa gaafa ga'u garuu aduu waan dhi'eef geejiba gara harmee isaatiitti isa geessu argachuu waan hin dandeenyeef hoteela qabatee buluu fi murteessuu isaa hoteela keessa ciisaa ture dadhabbiin itti dhaga'ame waan tureef guyyaa guutuu otoo waan nyaatiin ooluu isaa yaadatee nyaata barbaacha ba'uu akka ba'een garuu mana muuziqaa yookaan mana nyaataa yookaan hoteela jedhamu tokko keessaati sagaleen sirba Taaddalee Gammachuu lafti Oromiyaa urufaa jedhu sana dhaga'ee ol seenes nyaata jechuusaa nyaata akka ayyateeni booda akkaataan itti dhugaatii jalqabee fi ijoollee shamarran babbareedduun 5 ol seenanii isaan keessaa mucaa Jiituu jedhamtu tokko wajjin wal baree ishee wajjin haasaan ni taasisaa ture ni yaadattu. Bijigaan bareedina Jiituu baay'ee dinqisiifateera. Bijigaan Jiituu yoo baruudhaa baatellee Jiituun Bijigaan eenyu akka ta'e barteetti. Waggaa muraasa keessatti nama waggaa 15 dabalee dhufe. Isheetti fakkaatee yaadaan haasa'aa turte. Kana gidduutti haasaa gochaa turaniin durii seerri baay'ee kabaja kan qabu ta'uusaa kutaa seeraa yookaan loo iskuulii galuun baay'ee ulfaataa fi dipaartimentii kabiraa galuurra achi galanii hari'amuutu caala jedhamee akka yaadamu utuu odeessaa jiranii adda cite. Kutaan itti aanu maal ta'e na laata? Jiituun utuu haasaa jirtu adda cite maal dubbatti laata? Kutaa itti aanu waliin haa hordofnu. Amma garuu laga marqaa jennaan hundumtu boojjitoo guuree yaa'ee ta'e barachuun osoo hin beekamin eebbafamuun dhaga'ama. Mana barumsaa kamitti gaaffiin jedhuun ka'u ellellibii qabaadha. Nama gaddisiisa. Eebbifamtees hojiin hin jiru. Nutis kanaaf maaltu nu dubbise jennee bashannanaa jirra. Piliis fiilfirii haa bashannannu. Nu waliin bashannani. Jettee kan dhugaa jirtu fuutee unattee. Bijigaanis hundumaan raanfatee bareedduu kana waliin bashannanuu eegalee maqaa isaa isheetti hime. Darabee ishee rifatte waggaa 4 fuuldura beekti. Nama waggaa 15 dabalee dhufe fakkaata. Jiituun Bijigaa yaadatte yeroo sanatti manneen barumsaa aanaa fi magaalaa Adaamaa keessatti argaman irratti barattoota kutaa 10 gidduutti dorgommiin taasifamaa ture. Jiituun barattuu mana barumsaa naaf yaada hoggaa taatu kan dorgoman ilaaluu bakka dorgommii deemte. Akka har'aan ta'inii guyyaa sana gaaffiif deebii taasifamuuf dorgomtuu ta'uu yoo baatte illee barattuu himtuu turte. Bijigaan mana barumsaa mootummaa Hawaas Malkaasaa jedhamu bakka bu'ee deeme. Barattoonnis ta'ee barsiisonni qopheessitoota dorgomtichaa dabalatee barattoota mana barumsaa dhuunfaarraa dhufantu mo'ata jedhanii amanu jechuun ni danda'ama. Dorgommiin mana barumsaa 4 gidduutti jalqabe. Dorgomtoota keessaa huqqina qaamaatiin, haala uffannaaniin, kophee miillatti kaawwataniin Bijigaan kan nama gaddisiisu ture. Kan hidhii hin xuunne hin jiru. Jiituun warra garaan isaanii guyyaa sana boora'e keessaa ishee tokkodha. Gonkumaa ni mo'ataa miti gaaffii tokko illee ni deebisa jedhamee hin yaadamne. Haala nama ajaa'ibuun gaaffii dhiyaateef hunda deebisuu irra darbee kanneen warri kaan dadhaban osoo carraan manaaf hin kennamin deebisee fixe. Colleedha. Hedduu colleedha. Dorgomtoonni waraqaa yaadannoo itti qabatan babbareedaa qabatanii dhufanii
Bijigaan qalamallee of harkaan qabu ture. Jibbee osoo hin taane dhabee akka ta'e bijigaa ilaalanii hubachuun ni danda'ama. Manni barumsaa dorgommiif ergellee bituu fi qaba ture kan jedhan hedduudha. Jiituun guyyaa gaafa sanaa galtee warra isheetti himte, haadha isheetti himte boossee. Bara sana qormaati biyyoolessaa qofti waan hafeef yoo piriippii galte bijigaa manatti afeeruu akka dandeessu, amalli isaa ilaalamee mana isaanii taa'ee barachuu akka danda'u maatiin ishee waadaa seenanii fi turanii. Harmeen jiituu mucaan isaanii osoo barumsa hin fixin yookaan fiixaan hin baasin jaalala keessa waan seente isaanitti fakkaatee dhiphatanii turanii, hedduus gorsanii. Kanaaf iyyuu harka lafa jalaan jiituu irrattis ta'e bijigaa irratti hordoffii dhoksaan taasifamaa ture. Bijigaan ilma haadha hiyyeessaa ta'uu malee rakkoo biraa akka hin qabne qulqulleessanii. Yoo qophaa'ina yookaan piriippii mana isaanii taa'ee barate jiituu kan jajjabeessuu fi jiituunis isa waliin waan biraa keessa seente jedhanii gonkumaa kan hin shakkine yookaan hin yaadanne ta'uu mirkaneeffatanii. Bara itti aanutti jiituu waliin barachuu akka danda'u waadaan seenamiifi ture. Jiituun qabxii gaarii fiddee mana barumsaa qophaa'ina hawaas seente. Bijigaa barbaadde kanneen mana barumsaa isaarraa dhufan barbaaddee barbaachiste, iyyafattee iyyafachiiste, garuu hin jiru. Boolli isa liqimse, waraabessi isa nyaate yuusuu dide. Qabxii guutuu cufee xumuruusaa itti himaniiru. Garaa isheetti eessa dhaqee maaltu liqimse laata jettee baatii 3 guutuu bakka inni bu'e barbaaddee argachuu hin dandeenye. Booda sababa rakkinaan haadha isaa gargaaruuf barumsa qophaa'inaa seenuu dhiisee dirree leenjii barsiisotaa akka gale dhageesse. Kunis yeroon barumsaa baatiin 3 erga darbee booda waan ta'eef waa tokko gochuu hin dandeenye. Mattuu ta'uusaa immoo kan dhageesse sana booda baatii 2 turteetu homaa gochuu hin dandeenye. Haati jiituullee gochaa bijigaa kanatti baay'ee gaddite. Abbaan jiituu guddaa kan mufatan barsiisota bijigaa irratti, hawaasa mana barumsaa sana irratti, uummata naannoo sana irratti. Mucaa kana gorsuu kan qaban isaan ture. Qarshii 20 mindaa isaaniirraa yoo kutanii bijigaa barsiisuu, haadha isaa gargaaruu ni danda'u ture. Mucaan kun abdii biyyaa ta'ee osoo jiruu kunuunsuu osoo qabanii callisanii gadi lakkisuu fi murtii akkasii akka inni fudhatu gochuun aadaa fokkisaa alagaa irraa dhaalleedha jedhanii dubbachaa turanii. Egeree Oromiyaa tokko karaatti hambisuudha jedhan ammallee aaranii. Jiituun har'allee ni yaadatti. Kana hundaa garuu bijigaatti himuu hin barbaanne. Bu'aa ba'iin jireenya biyya lafaa nama dhiba jette sagalee ol kaafte. Bu'aa ba'iin jireenya biyya lafaa nama dhiba. Wal biran tolu. Jireenyatti fuula kennuun hin barbaachisu. Gaarii miti jettee dhugaatii ishee kaastee irra deebitee unatte. Bijigaan sagalee machiitiin maal jette dubbatte moo
taphadhu jedhe. "Oh, sorry, cheers!" jettee dhugaatii ishee ol kaaste. Bijigaan kan dhugaa jiru keessaa fixee dhugaatii dhugaa jirtu akka laattuuf gaafate. Jiituun nyaara guurtee dhugaatii adda addaa akka inni dhugu hin feene. Humnas ta'e muuxannoo akka inni hin qabne hubatteetti. Hiriyyaan jiituun isaan hordofaa jirtu utaaltee kaatee bijigaadhaaf buuste. Hafuura tokkoon keessaa fixee akka nama dheebotee dhodha'e. Jiituun harkatti qabuuf carraaqxe illee hin milkoofne. Hiriyyoonni ishee gochaa isheetti gara laafina isheen bijigaaf agarsiifte irratti guddaa aaranii. Duraanis taanaan akka isheen callistu kan taasisan haa ta'u jedhaniitu darabeedhaan diraamaa hojjetu. Dhiirri hedduun mana dhugaatii illee dhaqee mana ragadaa illee dhaqee dubartii callistuu fedha jedhanii xiintala isaaniin bira ga'aniiru. Gaafa sanas darabeen kan ishee waan tureef akka callistu taasisanii. Bijigaa bira kan ta'anis kiyyoo saaphanaa isaaniin isa qabuuf ture. Jiituu fi hiriyoonni ishee mana ragadaa magaalaa Adaamaa keessa jiran hundumaatti ni beekamu. Abbootii qabeenyaa yookaan hoteelaa yookaan mana ragadaa kamiyyuu isaan jaallatu. Isaan jiraannaan manichi duwwaa hin ta'u. Dhiirri isaan marsaa. Horteen addaam nama gaddisiisa. Taaksii irratti herrega kaffalee hafe malee jedha. Kaafteeriyaattis akkasuma. Obboleettii isaaf garuu meeqa waakkatee baasa. Kane waan kan biraaf baasu garuu isa hin quuqu. Konkolaataa dhuunfaa yoo qabaate illee karaa deemtuudhaan si geggeessee hafe malee jedhee lafa cira. Konkolaachistoota boba'aa fi konkolaataa waajjiraa yookaan dhaabbata isaanii shamarraniin oliif gad deddeebisuuf oolan manni haala kaa'u. Eenyu laata kan maddii isaa qabatee boquu isaa bitaaf mirgatti raasaa? Ayii yaa hortee addaam! Yaa hortee addaam! Dhalaa duukaa gororaa jiraatta. Abboommiin jedhamu macaafa qulqulluu irratti akkamitti dhibame maaloo? Kan jedhe jechuun nama yaadachiisa. Jiituu fi hiriyoonni ishee mana dhugaatii galanii dhugaatii beekamaa ajaju. Kaffalanii garuu hin beekanii. Hortee addaam keessaa tokkotu kaffala. Bitee fi kan isaan argatu itti fakkaatee nyaachisee obaasee waan qabu hunda urgufatee qullaa gala. Shanan isaanii garuu waleegu. Dhiirri isaan afeera malee waliin kolfatanii nyaatanii dhuguu malee walquunnamtii kabraa goonka hin eeyyamamu yookaan hin argatu. Guyyaa tokko garuu kanneen isaan caalan argamanii harka kennanii turanii. Kan gaafa tokko isaan quunname yoomillee hin dagatanii. Dargaggoonni isaan caalanii kan dargaggoonni jiituuf hordofaa turan kun gochaa jiituun faa darabeen dhiira irratti raawwatan ilaalanii ni aaru ture. Kanaafis mala dha'anii jiituu faa kiyyoo isaanii jala gashuuf karoorfataniis hin dhiisne. Dargaggoonni kun yeroo baay'ee gochaa shamarran kanaa caqasaa turanii. Ergamtoota mana ragadaas sababa ijoollee kanaaf michuu godhatanii. Ijoollee araadaan nu qofaa ofiin jedhan kanatti gamnummaa qaban agarsiisuuf mala dha'aa turanii. Gaaf tokko mana ragadaa galgalaa
kilaba naashinaal jedhamutti ijoollee kana argu cheersi jedhanii waliin dhuguu eegalanii bilaak leebilii qaruuraadhaan buusanii shamarran kun bakka biraatti ragadaa oolanii waan dhufaniif xiqqoo machii qabu ture. Yeroo muraasa keessatti dargaggoota kana waliin ragaduu eegalanii baay'ina namaa manicha keessa jiruun manichi baay'ee bulluqaa. Eeyyee jiituunfaa mana fincaanii yeroo sadaffaaf deemaniiru. Daba raawwachuuf jiran walitti himuufi mala guyyaa irraa akkaataatti dhuganii dhiiraa harkaa miraqan waliin qorachuu fi wal faana malee hin deemanii. Manni boolii fi naannoon isaa bakka isaanitti mala dha'anidha. Dargaggoonni sadan itti qophaa'anii dhufanis yeroo sirriin amma yeroo isaan mana boolii deeman kana jedhanii dhugaatii shamarran kanaa keessatti waan akka daakuu tokko firfirsanii. Shamarran kunis murtee naannoo mana booliitti murteeffataniin xiqqoo dargaggoota kanatti fakkeessuu qabna, xiqqoo waliin sirbina, xiqqoo akka turreen mana fincaanii kan deemne fakkeessinee miliqna jechuun walii galanii dhufanii sirbaa, iyyaa, wacaa, kaakkisaa dhufanii itti makamanii. Dargaggoonnis dhugaatii isaan dhiisanii deeman irratti gugguutanii fi al tokkoon kaasanii chaat godhaa jedhanii chaat godhan hundumtuu. Gamnummaan shamarroota kanaas daqiiqaa 15 booda raawwatee fi sana booda waan dargaggoonni sadan jedhan qofa raawwachaa turanii. Dargaggoonni kun silayyuu hiriyoota isaanii biraa waliin dorgomanii qarshii guddaa qabsiisanii dhufanii. Kanaafis bilbilanii hiriyoota isaanii lamaan hafan waamanii tokko ni dhufe. Siree qabanii bulanii. Isheen tokkos bakkeetti hin gannu jedhanii siree qofaatti qabanii bulchanii. Eeyyee dargaggoota jiituunfaa shamarran 5 nami 3 isaan bira ture. Dargaggoonni 2 yoo waaman illee tokko dhufe. Dhiira 4 fi shamarran 5 waan ta'aniif ishee tokko hafte kana siree qabanii bulchanii. Isheen gaafa sana qulqulluu waan hin taaneef kan gara dhukkubbiin irra ture guyyaa sanas jiituu turte. Jiituun gara dhukkubbii ishee kana bara baraan galateeffachaa jiraachuun ishee hin oolu. Qaamni xobbee shamarran arfanii garuu dargaggoota xiiqii keessa galan sanaan sakatta'amaa bule. Erga gaafa sanaa jibba dhiirarratti qaban dachaan dabaleera. Kanaafuu kan jiituun bijigaa mararfatte isaan ajaa'ibeera. Guddaa saaraniiru. Hiriyyaan ishee tokko dhuftee harka bijigaa qabdee kaastee waliin sirbite. Hoggaa deebi'u kan barbaadan ajajadhaa, kan barbaadan ajajadhaa jedhe. Hiriyyaan jiituus hiriyoota keenya sadanoo jette. Isaanis haa ajajatan jedhe. Bakka lamatti ajajame. Nyaati barbaadanis ni dhufe. Qarshii hedduu kaffalee. Jiituun gara manaatti haa gallu yoo jette illee hiriyoonni ishee didanii magaalaa ilaaluu qabna, inni magaalaa haa ilaalu, mana haa jijjiirrannu jedhan. Kanaafuu taaksii kontoraataa waamanii bijigaanis abbaa taaksii akka hin deemne ajaje. Bakka hedduu ga'anii dhuganii. Jiituun gaafa hundumtuu to'annaa ishee harkaa ba'u
humna ishee ol yeroo ta'u, yoo xiqqaate bijigaa rakkoo biraarraa eeguuf dhuguu dhiiste sobdee kan dhugde fakkaatti. Barii sa'aatii 10 booda mana ragadaa siitiitii ba'anii. Bijigaan deemuu waan hin dandeenyeef abbaa laadaa fi jiituun qabamee gara bakka ciisicha isaatti deemaa jira. Barsiisaa isaa sadarkaa lammaffaa argee barsiisichi haadha isaa gargaaruuf mana barumsaa qophaa'inaa hin galu. Yeroo bijigaan jedhu guddaa kan mormaa turee fi bijigaan maqaa barsiisaa kanaa waamee barsiisaa teessoo jedhee gara konkolaachisaa isa qabaa deemuutti galagalee, manni ani jalqabaa galee bakka ati na fuute suni maal jedhama jedhee gaafate. Konkolaachisaanis biirkoort jedhama jedhee. Bijigaan harka isaa gara barsiisaa isaatti facaasaa gara siree isaatti harkifamaa jira. Maaster barsiisaa teessoo kan biirkoortii seene haadha isaa hin gargaaru jedhii haadha kiyyatti naaf himi jedhee sagalee boo'icha qabuuni.